jawaabni dawaa sirriin nu godhe hafuulaa fa'a. Kan dabbaati illee ni qaba. Kan dabbaa nama abbas. Allah. Kan dabbaa fedhu lakki hafuulaati jedhu. Injira kamataa feetanuu kafuulaa feetanuu waan barbaadde maraana biratti argattan ishee Oromooti qaalii akka wal jajjabeessinu sappoortii wal goonee wal cinaa dhaabbannu isin hin gada. Hai. Ifnu. Hai jawaabni chokoleetii fatiidha. Chokolaataa fatii. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isin asitti wal cinaa sappoortii wal goonee wal jajjabeessine. Naga wallahi alhamdulillah. Jajjabaa. Abshira beekti abshira. Wadallee tujjaaree dubbii bira dhaquu danda'a beektaa. Amma honi dai ta abshir suke su ta boni. Ai abshir. Asin Bahrain Edibar. Inni nu sidda ba abshira tumman jabaddu. Wallahi lubbiya kuda jajjabeessani kuda lalika. Laaftu matti yesu. Gizee fi jabaatti ala tuddu fa fati. Keessa beeka beektaa rabbiin yoo ati keessa meekee waan hundi si jabeessoo keessa kee nusuutee nusuma si gola waacifa. Astakkaa himatti. Lubbiyye. Abshir hayaati. Abshir rabbi sana amil keessa. Welcome jene baganegaan dhufte. Taati lubbuutiya. Doktor duraan dursee si barbaada beektaa? Baay'ee galatoomii. Namni nama hummaan kabajamuun isaa. Numudii qaba. Maattiin gurraachattee. Waan diibatte. Uummanni kalarii jijjiirte jecha. Inni madde. Mushkila ziyaada. Jirta ummata. Asa amma yeeliftarra kama. Muzee Dubaay jira. Jira wallah. Jirtu subhanahu wa ta'ala. Kenna qilleensi Dubaay ta'ee fi nan amma mata beetti sinu. Akkasii. Dr. Mariam ni beekanis. Diiminda. Ara diiminda maalitti goota akkasii wayyaa jiru ta'u. Diimatee ati har'a bakka. Diimatee. Ma. Bar gurraatti miti ummata maal taataniirtani. Wallaa mucayyoon gurraatti. Akkasii kan ummata keenya fakkaatu. Gurraatti miti bar mucayyoon. Bareeda haala maaliin gurraatti taate diimtu taate. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Basti filiteri begitu. Lubbiyye baga gammadde siin jennee irraa wallahi baga rabbina gaansi fidee akka isaan gammachiisu siin jennee irraa biitti. Baga gammanne walumaanuu. Walinaasaa. Wallahi jabaadhu kaa dalagaa. Na dhufnee sirraa binnaa nuti sirraa warri Dubaay keessa konsertii wayii akka feemastoota Oromootii wajjin dhufnee si deeggarra warri Dubaay keessa jirru. Yaa dalagaa eegalee jira amma. Isin garsiisee mireef? Lubbuyyee. Wayee. Wanna tokkon sitti madhugaa rabbinee bicuusina caqasii. Ijoollee jara feemastootaa wajjin walumaa galaatti jara mubaarik kanaa jechuudha. Konsertii bicuu wayii godhaatii bakka irratti dhufnee si deeggarra. Konsertii wayii akkasii godhan konsertii wayii irratti akkuma si deeggarru jechuudha. Taati bareedaa. Inta. Anuu feemasiidha bar. Suma wajjiniin suma walitti qabaa. Ashee. Ishee reekoomba. Asadiitti yaadi. Biyyee simannaa akkam maal fakkaata? Simannaan bareeda. Arabannaa osoo guyyaan kee beekee anuu bannaa dhufaa miti maal taate? Ababaa bitee si qopheessee guyyaa kee wallaalu. Inni ababaa bitee qopheessee baragaatu dhufa deemaan guyyaa dhuftuutti mu iddaarati. Amallee simannaan kee nu biratti godhasi simannaa qabdu tokko. Inshallah. Wajji jirraan biganaa. Wakana udara bata das nama. Ya. Kemarin mana itu beratan di pijam. Namni dhibbi ja'a nama daawwan nama remoo simannaa dhufe qoy. Simannaa naka Oromoo buluun na jaalata. Akkasuma warroonni zayita rifeensaa barbaaddanis zayita rifeensaa yoon jedhu xabiidha kan na bira argachuu dandeessanii
forforii qabaattee waan feete qabaattee jechuudha. Waan qulqulluu yaa'anii waan xabi'ii ta'e na biraa argachuu dandeessanii waan keemikaala hin qabne jechuudha. Akkasuma warroonni maadaatii fuulaa maadaatii sanillee zim jedhamee osoo hin ta'in akkamitti bifa kamiini akka na biraa argachuu dandeessan namoota na qunnamtan immoo isinitti himuu danda'a. Warroonni lakkoofsa kiyya barbaadan immoo lakkoofsi kiyya asuma jala ni jira. Bikkaan jira. Kaayiroo illee nan ergaa kaayiroos nan ergaa. Akkas isiniin jechuu barbaada. Arsoomni mee tanaffas micattiin takka bokotte gubbaa kanatti. Maashaallah bareeda. Qaamaanoo isin bira dhufanii argachuu hin danda'ama? Tanaffasu godhi bakka bokkee akka qartamitti hafee wallaahi laazim. Walii tasee teessa. Kuweet kan erga warri kuweet jettan ani biyyuma kamuu nan erga. Eessa jirtan jechaa jiran? Duubaay jirra. Dubaay. Biyyeen eessa jirti? Amma wanna anka jedhu doktor. Wayyee. Duruu si bee nama addaamee nama dumaashii asii arginaan kun nama meeqa asii hordofaa uummanni keenya urrisa jaalata jedhe. Nurraan arrabseen ka ummata qasiidha jechuun namdee kaayoo namdee jechuun ummata yaa habiibti ummata laa jechuun an ummata dubbatee fi miti wallaahi amma si hordofaa yeroo mara namni azala jiru amma namni asii laayivii kee kana hordofaa jiru lakkoofsa isaa argitee walaaltee dumaashii yoo taate ammaan booda simbira jirti. Gorsillee guddatee fi miti isiinuu ni beetti bakka irraa kaatellee ni beetti sadarkaa hundaa ni beetti wanni gorsa baay'ee si barbaachisu hin jiru nama bilchaattuudha nama hayyuudha maaliif dubartii hayyuu sila taate sadarkaa akkana keessa kuttee jechoota feete hundaa cabsitee as geette habiibtii bakka gaarii galtee wallaahi dhugaadha namatti hirkachuu dhiisiin mana arabaa keessatti ciisuyyuu rakkachaa turre. Warri kuwee jettan asumaan ta'ee erguun hin ani kaleessa hedduu gammadee. Dura miidiyaa irratti si beekna hojii kan kee waxxaree hojjedhu Dubaay luka takkaan dhaabi maasii mare hojii kee bicha irratti xiyyeeffadhu amma girrisaa biraatti dhiiseeti jabaadhu sanii ala gorsallee huun godhin namjatti mataan dhukkubsina dadhabne. Gorsa dhiisaa ta'e qodaa kan kee bichaan beeksifadhu ishii kana keessa. Qodaa beeksisi dhugaa giiftii jimmaasitu naa ta'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoon taa'e ilaali kan namni jechuudha yaada walii qooduun bareedaadha beekte. Lubbii dhiisi abboo yaada dadhabne amma yaada yaannee matarra nu dhuftee. Saniifuu jechuudha warroonni jechuu mucayyoo tanas maaliif jennaani laal si gammanneera nu dhugaa jechuudha wanni Arsoomni qorsooma. Namni namarraan nama baraabari amma sababa lubbiyyeetii bare doktorii namni kun muluu kalaalee jette namni ko namarraan nama barata. Taaphuun godhanii nama naanatu beekaami mana kana waliin galeera jechi kan kennin beekaa garuu namni tokko fakkeenyaaf ammaani Mariyamaa Manzimaana wal beeyna gaafaan laayivii sii seenu namni na jala jiru sun immoo ni dhufa beekila. Namni na jala jiru followersoo na jala jiran sun na duuka dhufan gaafaati laayivii sii keesseen tulle akkasuma amma immoo dhimmi guddaan wanti amma siin as dhuftee namaafis haarayaa Dubaay dhufuu ka beeku sin jira kan isiin hin beekne sin jira namni kaalu biyya mata naayyuu kaachitti beekanii beekteere as dhufuu sii quban qabu kana dhageeffachuuf namni wal jala yaa'atan umma keessa immoo dalagaa isii beeksifatti. Facebook iftuu mee Facebook dhaqamma tokko fa wallahi lubbiyyaan dhufte Dubaay hin jedhee akkatti gabayaa dhaabu. Ani sarge no ani jammal dursa kaleessa galgala moo yoo margebbe hoo garuu girrisaa waan godhaa jiru. Mana irra dhufe Facebook irratti na dhufteen beekanii bar. Amma gabaa nama qabu nama jajjabeeffachuun bareedaa nama wal qarqaaruunis bareedaa nama jabeeffachuun bareeda namni 400 fi wayii jirta kun Mariyamaa jechuudha namni dhugaa dubbachuuf yaani namni amma fakkeenyaa fi yaani ni beeytanii amma fakkeenya mucayyoon tun ni qoostii qoosa masii irratti bartanii ni jaalattanii ni ani amma fakkeenyaaf nama waa dalagu iftuutis nama waa dalagu irraan kaayadhu jechuu maaliif jennaani namni hunduu jechuudha akkaatuma yaani akkaatuma isaatiin rakkoo miti inshaallah har'ayyuu na bartanii warri nan beeknes har'ayyuu na bartanii galatoomaadha iftu Madina mee dubbadhu Madinaan tun lolaati jirti inshaallah. Amma ati hojii kee hojjedhu dumaashii fidii as kaayi kun bakka kalaasiyaa. Amma maal oltaa mi'anaa yoo biqaa ka'a jedhee kanaan ergine si wajjin wacaa oolte mana. Harri jummaadha bara jiru kun iftuu gaafannoo yoo walla. Keessummaafuu callisne.
Maashaallah Deebiftuu maal gaafadhaa miti tuwa doktora tiyyataa kana fayyisisi. Doktora teenatillee baga gammaddee siin jenna maashaallah. Amiin abiibti walumaan baga gammanne hundi keessanuu laaliif sagalee isin taatanii fa'anillee akkanatti lafaa ka'ee osoo isin sagalee ta'uu fi baattanii osoo isin jajjabeessuu baattanii har'aanis jechuudha itti lafee isin geessu yaani sagalee isin taatanii fi akkasuma ammoo fatii naa galatu maaliif jalqaba raayichoo hamilee si eegee maashaallah tabaarakarrahmaani waan barbaachisu qarqaarsa barbaachisus godhee fi maashaallah rabbi sarraa jaallatu qarqaarsa kana yoo jedhu maaliif jechuudha tokkoffaa irratti nu hunduu jechuu gizee waa jennu nama tokkoof jechuu namni tokko ni rakkatasi rakkinnaas ni baha nu hundi keenya ni rakkanneesi rakkin yaani namni rakkoo hin dhandhamne hin jiru hundi keenya rakkoo dhandhamneeti tattaafateetuma namni jalaa kaabeete nulleen kan mucayyoo tana gargaarree fi akka isiin of jijjiirtu akka isiin dalagattu akka isiin nama taatuuf malee subhaanallah kunillee rizqima rabbiiti isinii galee nama kanaayyuu isiyyuu numa kanayyuu isiyyuu jechuudha rabbumatu nu laaffiseef isinii galee osoo rabbiin isiin carra qabeetti ta'uu baatte homaa gochuuf hin danda'u namni isinii galee namni rakkataan amma isiin rakkattuu miti isinii galee rakkataan isii gadi ka'anii nuusi isiin genne baay'eetu jira maaliif wama rabbi namaa heeyyametu ta'a isinii galee kanaafi dhiifama wajjin bakka sanillee osoma gorsitanuu bakka sanillee ittiin kaasinaadha maaliif jennaani yaani jireenya duniyaati harkachuunis dhabuunis waan jirtu wanti namni rakkataa jechuun namni nama qaama isaa guutuu hin qabne isiin fayyaa qabdi alhamdulillah isiin fayyaa qabdi kana keessatti ijoolleedha wallaahi amma mucayyoon tun ijoolleedha anuuyyuu ani mataan kiyya jechuudha wallaahi yaani hangana ijoollee natti hin fakkaattu gin qaamaan gizee argu baay'ee ijoolleedha mucayyoon tun isinii galee miti ijoolleedha yaani ijoollummaa kana keessatti jechuudha namuu jechuu dalagannee namuu dalagatee tattaafatee maal jedhee akkasumatti jechuudha keessaa baha malee duniyaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaabni dawaa sirrii nu godhe hamuulaa fa'a. Kadabbaat illee ni qaba. Kadabbaa nama abbas. Allah. Kadabbaan fedhu laki hamuulaatiin jedhubu. Injira kamataa feetanuu kafulaa feetanuu waan barbaadde maraana biratti argattan ishii Oromooti qaalii akka wal jajjabeessinu sappoortii wal goonee wal cinaa dhaabbannu isiniin gada. Hayi. Ifnu. Hayi jabaadde chokoleetii fatiidha. Chokolaataa fatii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isin asitti wal cinaa sappoortii wal goonee wal jajjabeessinu. Naga wallah alhamdulillah. Jajjabaa Abshira bitti abshira. Wadallee tujjaaree biyya bira dhaquu danda'a beektaa. Amma honi dha abshir si keessite abooni. Abshir. Asiin bahareen heddii bar. Inni nuu siddu abshira tummaan jabaaddu. Wallahi lubbiyee kuna jajjabeessanii kuna laalikaa. Laaftumatti jechuudha. Gizeeti jabaatte alaa tuddu fafatii. Keessa beeka beektaa rabbiin yoo ati keessa meetee waan hundi si jabeessuu keessa kee nusuutee nusuma si gola waacifa. Astakkaa himatti. Lubbiyyee. Abshir hayaati. Abshir rabbi Welcome sinaa jennee milkeessu. baga nagaan dhufte. Taati lubbuutiyya. Doktor duraan dursee si Jabaadda. barbaada beektaa? Baay'ee Ayyee. tokko galatoomii. Namni nama humaan kabajamuun isaatu namtoo waan tokko beektaa? Bakka tanatti argamte isiyyuu ufitti fuutee of bira fiddee nama gaanjiraami biyya ormaa gaaf namni tokko beektaa gaafa biyya ofiitii bahu akka biyya ofii ta'uu dhabuu danda'a namni nama barbaachisaa namni namaaf qoricha hedduu takka galatoomii waan kana murteessitee ani fuudhaa ana waas jettee ofitti fudhatu keellee argin ture laayivii irraa fatashoo irratti dhiyootana namni beektee namni tokko akkasumatti sila foolowarsii jabaa qabuu fi miti. Sila immoo namni baay'een isa daawwatee fi miti rabbal alamiinumaaf jecha inni baay'ee tokko ofitti fudhattee rakkoon qaban ofitti fudhattee yeroo waadaa seentu argee ture. Akkasuma waadaa kan keellee fuutee kinoo viidiyoo argee ture feesbuuk irratti namni gadi dhiisee viidiyoo san argee dhugaan seeni dhufee viidiyoo kan ilaale baay'ee tokko galatoomii umrii dheeradhoo jazaan tante rabbirraa haa taatu. Asumaan lubbiyyee wanti siidhaamuu qabu nama jabduu
jabduu tahi goobazii tahi kara fuulduraati irratti illee waa baay'ee sirratti abdii qabna sirraa eegna waa baay'ee hojjechuufis abdii sirraa qabna inshallah uummanni Oromoo jechuudha namni bakka kufetti kufuu rakkoo hin qabu beekta bakka kufesanii tattaafattee ka'uudha maashaallah tabaarakallah nama jabduudha ammoo yuutu yeroo silaalu nama goobazii nama jabduudhaan illee Dubaay mahana keessaan jira inshallah yoo rabbiin jedhe immoo wal agarra namni bakka kufe sanitti hafuudha malee rakkooni salphinni bakka kufan sanitti hafuudha malee bakka kufan sanii ka'uun beeyte furmaata jabaadha ati nama gaarii ati nama jabdu jabummaan kan kee bakka kufte sanii ka'uudha ammallee immoo jiruun waa hundaatu harka kee jirti rabbii gaditti beeke ufii kan keetii waa marallee godhachuu dandeetta fayyaa rabbiin siif kennee jira afra rabbiin siif kennee jira tanarraa tahafte dalagatteet borhummoo yuutu darajaa jabduu darajaa guddarra si'ee nalaal nama jabaa nama guddarra si'ee na inshallah nama gaarii bira jirtallee Mariyamaa jechuun nama ani miidiyaa kanarraa baay'ee tokko itti wanni jedhu keessa nama tokko sirrittiin beekaa nama jabaa bira jirtaa nama gaarii bira jirtaa nama akka haadhatitti ilaala akka obboleettitti iyyuu miti nama akka haadhatitti yoo ati waayii irratti si garte illee nama si bira taruus miti haadha bira jirta akka nama haadha kan kee argatteetti jiraadhu dalagadhu uf jijjiiri borhummoo darajaa jabduurra si eerina laala kanatti osoo hin ta'in darajaa guddaa irratti si eeyna inshallah nuti ammallee rabbiin si faana haa jiraatu sirrittiin si hordofnaa sirrittiin si jaallannaa nuti ummanni Oromoo guutumaan guututti jechuudha si faana jirraa waan si barbaachisu hundaan iyyuu abshira yaa akkasi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh carraanaa kenniiftu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم دبدو حبيبتي توقفا دكتور مريم والله سدوبا اللي دعائي سيقوني جرى دعائي انت مبا دوبات الفوق ما يو والله ربي عمري سعاد إيرسو أتو نما ربتي نمني فولو في شفنتي فولو في سترتي ديمو نما ربتي ربي نكنا جعلا والله وان جني دعائي سيقون والله دوغا ربي دبچوف جيشو دمجايو كنا والله هدو توكو إمام بون نيو جني دوغان جدو نمني أكما فاتحان جدساني أفهم بيچان فايدان كبو غوچان أرگسيسو تو فايدا كوا والله نما إيدا نما غوبزي نما فيادو مجاكنا والله ربي نمالي والله دياد إساتي قولي إساها يادو والله آكرا جاينة الفردوسين جرو رت أموت الدنيا ومن قبل ربي التاكنو تمكا غنما غلغل الابط ربي التاكنو يسدو بلي ساغوني جرا